Hayyee ashama akkam jirtu harka fuunee maatiin chaanaalii Miko nagaa keessanidha. Nagaa koo waaqayyo nagalatu. Tole gaarra immoo wanta isin agarsiisu dhufe viidiyoo loogoo hojjennu sana kan torban darbee irraa hafe sana akka itti bareechannu sana isin agarsiisuudhaaf dhufe gara viidiyoo chaatti sun darbiin warroon chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa buukkeedhaan jirtu al tokko cuqaasuudhaan ol godhadhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Amma gara viidiyoo chaatti isin dabarsa na wajjin tura. Tole loogoo hojjenne sana bifa miidhagaatti deebisuudhaaf appii nu barbaachisu kun background ersorsa jedhu kanadha. Wanti inni nu fayyaduuf loogoo nu hojjenne suni garfee waan ta'eef geengisnee keessaa baasuudhaaf kan nu gargaarudha. Karaa salphaadhaani appicha yoo barbaaddan yoo linkiin isaa description irra jira. Yoo waan inni dudduuba isaa kutu waan biraa qaba jettan immoo waan biraadhaan fayyadamuu dandeessu. Kanaan isin agarsiisa. Keessa seennaa sanaan booda loogoo dheengadda hojjenne sana filannaa. Loogicha erga filannee gara oliitti kan jettu kana tuqaasna. Sanaan booda warra jala jiran keessaa auto kan jettu kana filanna. Auto erga goone sanaan booda kana sosochoosuudhaan gara duwwaa gara gadii kanatti gadi finna. Sanaan booda geengoon isaanii bukkee kun itti badaachuudhaan loogochu geengoo ta'a. Sanaan booda lakkoofsa warra gara gadii jiran kana keessaa immoo lakkoofsa 2 irra kaa'uudhaan save goona jechaadha. Sanaan booda amma gara nuyi itti deemnu gara kiroomii keessa seenna jechaadha. Kiroomii keessa seennee akkaataatti loogicha amma kunne sana bifa miidhagaatti deebisnu sun agarsiisa. Kiroomii keessa seenna. Tole erga kiroomii keessa seennee wanti nuyi jennee barreessinu kunuunsa gubbaa kana irratti argitanidha. Iskiriinaa isiniif kaa'eera barreeffama isaa kana search gootu jechaadha. Sanaan booda erga akkasitti nuuf fidee wanti nuyi filannu kunoo gara olii kana faayil kan jettu filanna. Sanaan booda itti aansuudhaan open kan jettu cuqaasna. Gaasin cuqaastaa filannoo isiniif fida. Sanaan booda downloads kan jettu kana filattu. Sanaan booda amma wanti hin filadhu loogoo sana bareechuudhaaf wanti akka girgiddaatti irra taa'u suni bu'aa jechuudha. Download wanti irra taa'udha malee waan ofumaan dhufu miti. Isa buufachuudhaaf immoo liinkii isaa description isiniif jira. Mockup jedhama wantichi. Isa buustanii waan hin godhu kana gootu jechaadha. Isa buustan sana gara websaayitichaatti dabarfattu jechaadha. Sanaan booda erga filattanii gara olii kana erga akkasitti isiniif fide jechaadha. Layer kan jettu kana filattu. Erga isa filattanii smart object kan jettu bifti gara gadiitii isa cuqaastu. Sanaan booda isuma gara jalaatii open isiniif fida. Open kan jettu sanatti buutu. Sanaan booda akkasitti isiniif faata. Bukkee kana immoo like kan jettu kana al tokko cuqaastu. Sanaan booda isa gara gadii kana irratti al tokko bu'uudhaan erga itti buutanii gara gadii kana immoo mallattoon akka dileetii wayii jirti. Iseetti bu'uudhaan erga balleessitanii deebitanii faayil kan jettu kana filattu. Faayilii filachuudhaan open in the place kan jettu jirti. Isee cuqaasuudhaan loogoo isaa amma geengessinee murre sana isa filannaa jechaadha. Sanaan booda loogoo keenya kunoo akkasitti nuuf fideera. As keessaa wanti nuyi filannu ammas gara kunoo faayil kan jettu kana cuqaasuudhaan smart save jedhee cuftuu keessatti smart object kan jedhee jiru kana al tokkotti buuna. Bilbilaa waan fayyadamtaniif xinnoo isinii turuu danda'a. Erga isiniif raawwatee 3D glass kan jettu kana bukkeedha kunoo isinitti maraaru kana al tokko itti buutu. Sanaan booda ofiisaatii kunoo bifa miidhagaa ta'e kana nuuf godheera. Amma wanti nu hafe save goonee gara gaalaariitti dabarfachuudha. Save goonee gara gaalaariitti dabarsachuuf immoo faayil isee jettu kana iseetti al tokko cuqaasna. Sanaan booda gara gadiitti export kan jettu jirti. Iseetti al tokko buuna. Sanaan booda PNG dhaan immoo GPG dhaan immoo isa jedhu nuuf fida. Sanaan booda PNG filanna. Sanaan booda
erga PNG filannee kunoo bukkee isaatii nuu fida. Sanaan booda seef ta'e jettu sana al tokko cuqaasna. Sanaan booda erga seef nuuf ta'e galaari keessaa maal akka fakkaatu sirriitti argisiisa. Galaari keessa dhanna. Waaw kunoo akkuma argitanii bifa miidhagaa ta'e loogoo bareedaa haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon irraa kun akkasanitti tolee abdiin qaba akka irraa barattan abdiinan godhadha. Torban dhufutti immoo waan isiniif qabannee dhufu yoo jiraate waan isin rakkisaa jiru yoo jiraate koomentii irratti nu barreessaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti. Ciao.